amma maantana dafaa bilbila keessan irraa vaayirasoota jiran kana balleessaa. Vaayirasoota kanneen yoo hin balleessitan ta'e bilbila keessan miidhaa guddaa irra jiraachuudha. Bilbila keenya haga amma vaayirasoota hangam takka kuusee jira. Vaayirasoonni kunneen bilbila keenya irra miidhaa akkamii geessan appilikeeshinoota kam fayyadamnee vaayirasoota kana bilbila keenya irraa ittifna. Akkasumas bilbilli keenya ofii vaayirasoota ifirraa ittisuu ni danda'a. Kan jettu viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Security bilbila keessaniitii fi bilbila keessanis akka vaayirasiin bilbila keessan hin balleessineef vaayirasiin akka bilbila keessan hin gunnee fi appilikeeshinoonni garaagaraa kan haakarootaa fi vaayirasiidhaan deeman akka bilbila keessan irratti instaal hin taane gochuudhaaf seetingiin an amma isinitti agarsiisu kana bilbila keessan irratti ongorodha. Appilikeeshina antivaayirasii tokko sun fayyadamne karaa ittiin bilbila keessan irraa antivaayirasii hunda irraa eeguu dandeessan irraa protect gochuu dandeessan jechuudha. Kanaaf jalqaba wanni gochuu qabdan notification panelii keessan kana gabbantanii mallattoo settingii kana irra cuqaaftanii settingii keessan keessanii seentan. Settingii keessan keessa erga kana seentanii booda settingii keessan kana keessa erga akkana seentanii booda gaadaa wantoota kiyya akkana gara gadiitti scroll gaggootanii akkana device battery and device care kan jettu kana ni argattanii kan irratti cuqaaftanii ni seentan. Kan irra cuqaaftanii erga seentan gaadaa wantoota kiyya asitti off kan jettu kana device protection kan jettu kana irratti cuqaaftanii ni seentan. Kan irra yeroo seentan gaadaa wantoota kiyya akkanatti isinii baa on turn on kan jedhu kana kan bifa bluudhaan jirtu kana on godhuu danda'u qabdan. Amma irraa cufamee waan jiruuf ooftee waan jiruuf akkanatti on akka gootaniif isin ajajaa jiraachuudha. Powered by Marwellidhaan powered systemni kun bilbila keenya irratti turn on device protection to get additional defense against the virus and spyware by continuing you agree. Wanta kana on godhaadha jaa sistema defense against vaayirasoota garaagaraa bilbila keenya irraa akka defense goonuuf. Kanaaf wanna kana dirqama bilbila keessanitti application antivaayirasii kan barbaadan yoo fayyadamaa jiraattanillee device keessan irratti wanta kana on godhuu danda'u qabdan on godhutu qabdan. On irratti erga cuqaaftanii booda wantoota kiyya akkanatti iskaan yuurpoon jaa iskaan yuuroo yeroodhaan dhuftanii torbee keessas ta'u yeroo deebitanii bakka kana irra bilbila keessan iskaan godhuu danda'u qabdanii. Antivaayirasoota bilbila keessan irra jiran osoo isin hin beekne appilikeeshinoota garaagaraa kan bilbila keessan irratti gabbubu'u as dhuftanii iskaan yeroo gootan yoo antivaayirasii qabaate isinitti mul'isaa jira. Amma akkuma asitti agartan xiyyannoota irratti found jira antivaayirasiin takkallee hin argamne jira. Bakki kun amma asirratti karaayitii bifa magariisaan jiru kun biyya magariisee jiraachuu yeroo akka bilbila aan iskaan godhu barbaadu asirratti mallattoo biicaatu mul'ata jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyyagaa akka isinitti wal abdiin qabaa yeroo iskaan gootan bifa kanaan iskaan godhaa parsantii ilaa hanga dhibbaatti oofeeti iskaan godhaa jechuudha. Wanna kana amma dafaatii on godhaadha sirreeffadhaadha antivaayirasii bilbila keessanirraa protect godhaadha. Kunoo bifuma kanaan appilikeeshinoota bilbila keessan irra jiran hundasa iskaan godhee akka antivaayirasii qabumoo hin qabne isinii mul'isaa jechuudha. Baakgiraawundiidhaas iskaan ni godhaa jechuudha. Kanaaf barnoota gaggabaaboo kana yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii godhaadha. Sanboora koppii liinkii sheer waliif godhaadha. Viidiyoo kana faafiraatti gochuun akkasumas